Tole, mata dureen irra ilaaluudhaa deemnu growth and development dha. Mata duree kana jalatti wantoota ijoo 6 jira. Wantoota ijoo 6 san barraan mata duree tana boqonnaa tana fittee growth and development maal akka ta'e, growth jechuun maali, development jechuun maali? Wantoonni growth jechuun guddina, development immoo dagaagina. Growth yeroo jennu guddina kan qaamaati, development immoo kan sammuudhaafa. Factor affecting growth and development as jala barata wantoota guddina kana miidhuu danda'an. Principle isaa akkam jedha. Daa'imni takka hangam takka guddachuu qabdi jedha. Normal growth and developmental stage dhaloota irraa kaasee hanga sadarkaa adolescentii geessutti growthiin stage kam keessa dabraa achi geessi waan jiruu fi tiyooriilee jiran. Growth monitoring chartii kaataatti itti fayyadaman as jala barra. Jalqaba growth jechuun maali? Development jechuun maali? Maal isin fakkaata? Daa'imni akkana turte. Kun gaafa guyyaa 18 kun waggaa 24 geesse. Torbaan 6tti akkana fakkaatti. Torbaan 8, 9 yeroo baatii 3 guutte baatii 4tti akkana taati. Isteejiilee kana keessa dabraa kutte. Growth and developmentiin sadarkaa sanirraa kaatee gaasa dhuftutti. Developmental milestone jaaniini sadarkaa guddinaa. Jalqaba growth jechuun physical maturation dha. Bilchina qaamaati. Qaamaan guddachuu. Increase in size. Hammaatiitu guddatee growth jaaniini. Developmentidhaa fi growthiin garagara. Growth yeroo jennu kan guddatu qaama, caasaa qaamaati, physical isaatiitu guddata. Refers to the child getting bigger in the size. Hammi isii yeroo guddate growth jennaan. Quantitative change in the child body. Jijjiirama safaramuu danda'u. Jijjiirama mul'atu kan qaamaa saniin growth jenna. Developmentiin ammoo how child become able to do more complex thing as they get older. Lakka guddachaa deemtuun maal godhuu dandeessi daa'imni tun? Dandeettii akkam horachaa deemti? Dagaagina kan jennuun dandeettii isiin horachaa deemtu saniin dagaagina jenna. Increase in skill and the complexity of action. Dandeettiin isii dabalaa dhufuu akkasumas wanni isiin hojjettu dabalamaa dhufuu kanaan dagaagina jenna. Developmentidhaa fi growthiin kun wal qabata. As increase in function related to body and mind. Hanga qaamni isii guddachaa deemuu fi waan isiin dalaguu dandeessu umrii sanitti kun wal madaaluu qaba. Karee for quantitative dha jenneen developmentii irratti, growth irratti quantitative change jijjiirama safaramuu danda'u. Kun ammoo qualitative dha. Ka sadarkaadhaati. Jijjiirama isiin sadarkaa tanatti waan godhuu dandeessu. Sadarkaa sanitti waan isiin gochuu dandeessuuni developmentii jenna. Ijoolleen gaafa dura mataa akkana ol qabachuu eegaltu kana maal gooti harkaan dhugaa dhaabbatte hoo? Types of growth yoo ilaalle guddinni kuni physicalidhaa fi physiological growth jira. Physical growth yeroo jennu qaama kanaan heightiin, weightiin, head and chest circumference faan guddachaa deemuu kan dheerinnis, ulfaatinni, bal'inni qaamaa kuni qaama kanaa guddachaa jira jechuudha.
Physiological growth ammoo vital sign faa jijjiiramaa deemudha. Gaafa daa'ima turte sanirraa lakka umriin sii guddachaa deemuun vital sign illee ni jijjiirama. Types of growth lamaan kanaa jira. Physicalidhaa fi physiologicalidha. Developmentiin ammoo gosa shaniitiitu jira. Gross motor, fine motor, cognitive, socialidhaa fi language jaaniin. Gross motor ka jaaniin motor skill dandeettii qaamasii kana fayyadamtee waa godhuu danda'uudha. Fakkeenyaaf running, jumping and skipping fa'a. Fiiguu fa'aa danda'uu akkasumas utaaluu fa'a. Wahirraan tarkaanfachuu fa'aa danda'uu kana gross motor jaaniin. Fine motor kan jaaniin kan waa godhuu dandeessu waan sasalphaa jechuudha. Waa fa'aa barreessuu, suuraa fa'aa kaasuu danda'uu, kiiboordii fa'aa tuttuquu danda'uu kana fine motor jaaniin. Cognitive'n dandeettii waa xiinxaluudhaati. Sammuu. Thinking, reasoning, creativity and calculation. Waa yaaduu, waa tilmaamuu fa'aa danda'uu, waa fa'aa uumuu, waa shalaguu fa'aa. Ka biraa sooshaali. Social developmentiin kofluu fa'aa akkasumas waa uffata fa'aa uffachuu, namaa wajjin hariiroo fa'aa uumuu, ijoollee fa'aa wajjin taphachuu isaan kun social development jaaniini. Language developmentiin ammoo jecha fa'aa jaanii hima, haasa'uu fa'aa danda'uu, waa fa'aa dhageeffachuu isaan akkanaa kanaan gosoota developmentiidhaa jaaniin tokko tokkoon ilaalla. Types of developmentii keessaa inni jalqabaa gross motor skillidha. Gross wanni jennuuf maashaalee qaamaa keessaa maashaa gurguddaa fayyadamanii hojii hojjechuu danda'an. Using large groups of muscle to sit, stand and walk. Baalaansii isaanii eeggatanii taa'uu fa'aa, lafaa fa'aa ka'uu, deemuu, fiiguu, baalaansii isaanii fa'aa eeggachuu danda'uu kana gross motor skill jaaniin. Fine motor skill yookaan immoo small motor skill ka jaaniin harka isaanii kana fayyadamanii waan xixiqqoo fa'aa lafaa fuudhuu danda'uu, nyaachuu fa'aa, suuraa fa'aa kaasuu, taphachuu, waa fa'aa barreessuu wantoonni akkanaa kuni maashaa qaamaa xixiqqoo fayyadamanii ka godhan kun fine motor skill jaaniin. Inni sadaffaadhaa cognitive'dha. Cognitive developmentiin guddina sammuudhaati. Learning, reasoning, memory waa baruu, mala fa'aa baasuu danda'uu, waa yaadachuu, rakkoo fa'aa furuu, problem solving and thinking akkasumas waa fa'aa xiinxaluun cognitive development jala jirti. Inni afuraffaa language skillidha. Kuni dandeettii afaaniiti. Speaking afaan san dubbachuu using body language and gesture afaan non-verbaalii ta'e fa'aa fayyadamuu qaama fa'aa fayyadamtee dubbachuu hin danda'u fa'aa yeroo jettu. Communicating and understanding what others say. Waan namni biraa jiru wajjin haasa'uu danda'uu fi hubachuun fa'aa language skill jaaniin. Inni shanaffaadhaa social or emotional skillidha. Kuni dandeettii hawaasummaadha takka immoo miiraati. Having relationship with family, friend and teacher. Hariiroo maatii siitii wajjin, hiriyoota siitii wajjin, barsiisaa siitii wajjin hariiroo fa'aa uumuu. Cooperating and responding to feeling of other. Miira nama biraatiif fa'aa itti hirmaattee hubattee deebisaa fa'aa kennuufi. Kanaan emotional skill takka social skill jaaniin hawaasummaadha.
Principle of growth and development maal jedha? Guddinaa fi dagaaginni kuni continuous process dha. Adeemsa dhaabbatuu miti, adeemsa itti fufu. Predictable sequence qaba ammaas. Yeroo tanatti waan eegamuu jira. Umrii isaanii wajjin hanga eegamuu jira. Predictable sequence jechuun. Don't progress at the same rate. Walqixa guddinni kuni wal faana hin deemu. Kan bakka daftee dura guddattuu jira. Bakka duubatti harkifattuu jira. Not all body parts grow in the same rate at the same time. Kutaan qaamaa tun hundi walqixan guddattu. Yeroo takkatti bakka takkaa walqixan guddattu. Each child is grow in his own unique way. Daa'imti tuni hundinuu akkaataa guddina mataa isii qabdi. Ijoolleen hundi akkaataa guddina mataa ofii qabdi. Proceed from simple to complex. Guddinni kuni salphaarraa gara xaxaadhaatti, xiqqaarraa gara guddaatti akkana guddachaa deemti. Proceed from general to specific. Waliigalarraa gara kophaatti. Yeroo jennu generaalii duraan bakki jirtu qaamarraa muraasa saniitiitu tokko tokkoon guddachaa deema. Growth and development is proceed in regular related direction. Kallattiin guddinaa kun walqixa guddachuu danda'a. Bitaa fi mirgaa, olii fi gadi yoo wal madaalchifne. Cephalocaudalidhaa fi proximodistalidhaa jira. Cephalocaudal jechuun mataarraa miilatti. Akkasumas walakkaarraa center of body irraa gara peripheraliitti, keessaa gara alaatti. Namni kun akkasii guddachaa deema. Gadii ol akkasumas walakkaarraa cinaadhatti. Guddina jechuun kun akkana. Growth is orderly process. Adeemsi guddinaa kuni steepii qaba. Wal duraa duubaan occur in the systemic fashion. Wal jala deema. Tartiibaan guddachaadha. Rate and the pattern of growth is specific to certain part of body. Guddina hangi qaamni sun guddatu kutaa qaamaa sanii wajjin walitti hidhaadha. Namni kun daa'imni tokko wajjin yoo wal dorgomsiifne individual difference exist in growth rate. Sadarkaa guddinaa irratti namni wal caala. Namaa namatti garagara. And also influenced by multiple factors. Akka namni tokko dafee hin guddanne, daa'imni akka daftee hin guddanne wantoota godhan hedduudhaa jira. Akka daftee guddattullee wantoota godhan hedduu jira. Factor affecting growth and development is wantoonni guddina kana miidhuu danda'an fi sababa ta'uu danda'an genetic factorii fa'aadha. Sanyii. Yoo sanyii sun daftee guddattu taate daa'imni sunillee daftee guddatti. Kabraa race and sex. Reesiin sanyii taate. Itoophiyaadha moo Ameerikaa moo Chaayinaa. Saalaanoo dhiiraa fi dhalaa walqixan guddattu. Kabraa tiwiiniingiidha. Lakkuu ta'uudhaa fi kophaa ta'uun walqixan guddattu daa'imni sun. Nutritional factor haala nyaataa. Daa'imni sirriitti nyaata qabduu fi sirriitti hin nyaatin walqixan guddattu. And also socio-economic factoridha. Socio-economic factoriin haala hawaas dinagdeeti. Daa'imni sun yoo hawaasa miskiina keessa jiraatte warri sunis miskiina yoo ta'e waan nyaachisanuu qabanii tanaaf guddachuu hin dandeessu. Environmental and seasonal factoridha. Environmentalii naannoon isiin jiraattu sun yooniif naannawa waraanni faan jiru taate. Akkasumas seasonal factoriin waqtii sun waqtii beelaa fa'a, waqtii roobni hin jirre waqtii caamsaa fa'aa yoo taate daa'imni yeroo sanii hedduun guddattu. Kabraa chronic diseaseedha.
dhukkuboota ciccimaan qabamtee yoo jiraatte akka hin guddanneef dhorkuu danda'a. Piriinaataal and intiraa yuutiriin faaktar dhalootaan dura garaa keessatti haati sun yoo ka dhukkubsatte taate intiraa yuutiriin faaktar jechuun rakkoolee gadameessaa keessatti daa'ima san mudachaa turte. Kunillee guddina irra dhiibbaa fida. Emotional faaktar miirrisii hamileen haati sun yoo hamileen qaban daa'ima san tajaajiluuf. Kan biraa hormoonaal faaktariidha. Rakkoo hormooniidha. Giroowuz hormoonii fa'aa kan qabne yoo taate daa'imni sun guddachuu hin dandeessu. There are many interrelated factors which influence child overall healthy development. Guddina qaamaa osoo hin tahin bilchina sammuu irratti wantoonni daa'ima irratti dhiibbaa fiduu danda'an hedduudha jira. Daa'imni akka waan barre wantoota godhuu danda'an barnoota fa'aa yoo dhabde. Tokkoffaan edukeeshiniidha. Maatiin ishiin keessaa baate maatii barnoota hin qabne yoo taate daa'imni sunillee hanguma warra sanii barti. Healthy status'idha. Haala fayyaa. Daa'imni sun yoo dhukkubsachaa oolte booda performaansiin isiillee hin gabbu. Dandeettiin isii sammuun isii sirriitti waa yaaduu hin dandeessu. Soosho ikonomiik staatus and housing. Haala hawaas dinagdeeti. Namni biyya harka qalleeyyii keessatti fedhii isaa dhabee guddatee fi kan fedhii isaa harkachaa guddate walqixa waa yaaduu hin danda'u. Inni biraa haawusiingiidha. Haala mana isaaniiti. Manaa ala osoo mana hin qabaanne akkanumatti karaa faarra turamu moo mana istaandaardii eeggatu qaban. Access to quality health and social service. Iddoo tajaajilli fayyaa qulqulluun jirutti namoota dhiyaatan warreen tajaajila sana argachaa guddatanii fi warreen naannawaa sana ittiin dhiyaanne dhukkubsatanillee bakka iddoo mana yaalaa irraa fagoo warreen ta'an. Access to stimulating early learning environment. Naannoo dafaniitti waa baran bakka waan hedduu argan ijoolleen naannawaa sanitti dhalattee naannawaa sanii guddattee fi ijoolleen bakka humaan arkinetti guddattee walqixa humaan hubattu. Adequate nutrition and clean water. Nyaata gayaa, nyaata madaalawaa argachaa guddachuu, bishaan qulqulluu dhugaa guddachuu. Secure and nurturing parent child relationship. Hariiroon maatiin sun haadha abbaan sun daa'ima sanii wajjin qaban murteessaadha. Yoo wajjin jiraatanii fi yoo adda bahan walqixa sammuun daa'ima sanii guddattu. Egaa hangana jennee period of growth kanamee haa laallu. Guddinni kun waan guyyaa irraan jijjiiramaa deemaati. After conception egaa garaadhatti bakka gadaameessaa keessatti ulfisuun hafee irraa kaasee hanga guyyaa 14tti oovamii jaaniin umrii 0 up to 14 days after conception we call it ovum. Embryo kan jennuun up to 12 or 40 week hanga torbaan 14tti takka hanga torbaan 12tti embryo jaaniin miciree hanga dhalattutti fetasii jaamti. Rimaya jaamti hanga dhalattutti. First 4 week of life dhalattee hanga guyyaa 28 jidduutti newbornii takka neonatii jaaniin. First year of life less than 1 year we call it infancy. Dhalattee hanga amata tokko ijoollee amata tokko gadiitiin infanti jaaniin. Ijoollee jechuun daa'ima. Ama tokko hanga 3 jidduudhaan toddler jaaniin. Ijoollee ala baatee taphattu. Ama 3 irraa hanga 6 jidduun preschool jaaniin.
early childhood ijoollummaa sana mana barnootaa geessuu hin geenye garuu toddlerii bira ol kutte. School age'n umriin mana barnootaatti itti gahan yoo warra dubartootaa taate amata 6 hanga 10 jidduudha. Warra dhiiraatiif amata 6 hanga 12 jidduu. Warra dubartootaatitu dheerarra guddata tanaaf. Adolescentiin umriin itti jennu amata 13 irraa hanga 20 jidduudha. Adolescent jaaniin. Age and characteristic isaanii yoo xiqqoo laalle ijoolleen infantii dhalattee hanga amata 1 jidduutti period of rapid growth and change dha. Yeroo daftee ijoolleen itti guddattuu fi daftee itti jijjiiramtu attachment to family member and other caregiver is formed. Yeroon isiin maatii isii sanitti takkaa nama isii guddisu sanitti sirritti maxxantu. Sirritti isaan kana amanuu eegaltu amata kanatti. Trust is developed at this age. Amata 1 hanga 3 jidduutti toddlerii ta'a jennuun motor ability coordination qaban. Qaama isaanii kana balaansii godhuu danda'anii sensory skill developing qaamni miira isaanii sirritti guddachuu eegala. Basic feeling and emotion miira qabdi. Yeroo san sense of self tiyya jetti waan hundaan. Tiyya jetti waan hunda. Being independent become important. Kophaa ta'uun ofii kophaa qabaachuun barbaachisaadha jettee hubatti yeroo ta'u. Wanni tiyya jettuuf wanni hundi. Pre-schoolariin ammoo amata 3 hanga 6 jidduudha. Continue physiological, psychological and cognitive growth. Guddina qaamaanis sammuudhaanis guddinis ittuma fufaa yeroo kana able to care for themselves. Tajaajila ofii godhachuu eegalti. Interest in playing with other children. Ijoollee biraatii wajjin taphachuu jaalatti. Beginning to develop concept of who they are. Nuti eenyuu jechuu gaafni isiin hubattu amata 3 hanga 6 kana jidduutti. School age'tti amata 6 hanga 12 jidduu interested in achievement. Waa barreessuu dandeessi. Waa dubbisuu. Academic work advance waan achi barsiisan san hubachuu eegalti. Amata 6 hanga 12 kana jidduutti. Understand the world border. Addunyaa tanallee bal'iftee hubachuu eegalti umurii tanatti. Adolescentii umriin jaan amata 12 hanga 19 jidduutti transition period dha. Yeroo ce'umsaati. Yeroo ijoollummaarraa gara ga'eessummaa gara dargaggummaatti ce'an waan ta'eef physiological maturation is occur. Yeroon qaamaan bilchaatan formal operational thoughts begin dargaggeessa ta'uudhaaf yeroon itti of qopheessan akkasumas yeroo waa yaaduu eegalan kophatti umrii tana. Araada taatus umriin ittiin qabaman umrii tana keessa. Normal growth irraa kaafnee haalaallume. Guddinni daa'imni guddattu ka fayyaa qabu normaalii ka ta'e akkami. Growth parameteriidhaa jira. Safartuulee guddinaa. Safartuulee guddinaa keessaa ulfaatina yoo laalle wayitiin on average at birth yeroo dhalattu daa'imni takka jiddu galeessaan kiiloo 2.5 irraa hanga 4 jidduudha. Jechuun kiiloo 3.25 jiddu galeessisii yeroo dhalattu. Lose 10% of body weight in first week. Dhalattee torbaan jalqabaa keessatti kiiloo sii tana parsantii 10 irraa buuti. Parsantii 10. Regain or exceed birth weight by 2 weeks of age. Yeroo torbaan lama geesse
kiiloo tana dabalachuu eegalti. Birth weight is doubled 4 up to 5 months. Baatii 4 hanga 5 jidduutti kiiloon isii tan ittiin dhalatte sun dachaa taati. Fakkeenyaaf gaafa dhalattu yooniif 2.5 taate gaafa baatii 4 guuttu kiiloon isii dachaa taati jechuun 5 taati. Birth weight has tripled 10 up to 12 months. Baatii 10 hanga 12 jidduutti kiiloon isii dachaa 3 taati. Dachaa 3 taati jechuun kiiloo jalqabaa san baay'isuu 3. Birth weight is quadruple 2.5 years of age. Yeroo amata 2 fi cinaa geesse. Amata 2 fi cinaa jechuun amata 2 fi baatii 6 yeroo geesse kiiloon isii dachaa 4 ta'a. Kiiloon mucaa sanii. Up to 6 years of age hanga amata 6tti amataan kiiloo meeqa dabalaa deemti daa'imni tun? Increased by 2 kilogram per year. Amataan kiiloo 2 dabalaa deemti hanga amata 6 geessutti. San booda amata 7 hanga 12 jidduutti kiiloo 3 dabalaa deemti amatatti. Seera isii kana beezikii kana beekuun barbaachisaa. Weight for age. Umrii tana keessatti mucaan kun hangam ulfaataa jennee foormulaa ittiin shalaynuu jira. Ijoollee baatii takkaa fi hanga baatii 12 jidduu jirtu jechuun amata tokko gad ijoollee jirtuuf median weight in kiloogiraamni isii age in months plus 9 divided by 2. Umrii isii san baatiidhaan ida'uu 9 hiruu 2. Fakkeenyaaf mucaan sun baatii 5 yoo jenne 5 kana ida'uu 9 14 ta'a. Hiruu 2 yeroo goone kiiloo 7 jechuudha. Mucaan baatii 5tti kiiloo 7 jechuudha. Foormulaan isaa isa kana. Ijoollee baatii 12 gadiitiif. 1 up to 6 years ijoollee amata tokko hanga 6 jidduu jiraniif ammoo foormulaan itti kiiloo mucaa san shalaynuun age in years times 2 plus 8 dha. Amata inni jiru san baay'isuu 2 ida'uu 8ti. Fakkeenyaaf mucaan sun amata 2 jira yoo jenne 2 san baay'isuu 2 4 ta'a ida'uu 8 12 ta'a. Mucaan amata 2tti kiiloo 12 jechuudha. Foormulaan isaa maal jedha? Age in year times 2 plus 8. Fakkeenyaaf amata 3 yoo jenne 3 times 2 plus 8 dha. 3 times 2 6 ida'uu 8 14. Ijoollee amata 7 hanga 12 jidduu jirtuuf ammoo kiiloonsii median weightiin age in year times 7 minus 5 divided by 2. Kiiloo isaa san baay'isuu 7 hir'isuu 5 hiruu 2. Fakkeenyaaf amata 7 jira yoo jenne 7 kana baay'isuu 7 49. 49 hir'isuu 5 44. Hiruu 2 22 ta'a. Mucaan amata 7tti kiiloo 22 jechuudha. Foormulaan isaa weight for aging isa kana. Weighing accuracy akkamitti ilaalan? Kiiloo mucaadhaa sirriitti ilaaluudhaaf uffanni irraa bahuu qaba. Kopheen irraa bahuu qabdi. San booda sirriitti irra dhaabbachuu qaba. Kabira gross parameetirii keessaa safartuulee guddinaa keessaa egaa kiiloo laallee dheerina laalla. Height or length hangam takka dheeratti daa'imni takka yeroo dhalattu
50 centimeter at barsi. Centimeter 50 hanga isiin dheerattu. 75 centimeter at 1 year of life. Yeroo amata tokko guutte centimeter 75 taati. Double birth height at 4 year. Yeroo amata 4 geesse dheerina isii ka dhalootaa san dachaa 2 taati. Fakkeenyaaf yooniif gaafa dhalattu san seentimeetira 50 taate. Yeroo amata 4 dachaa taati jechuun 50 kana bakka 2 seentimeetira 100 geessi jechuudha. Triple by about 30 year. Yeroo amata 13 geesse dheerina isii ka dhalootaa san dachaa 3 taati. Daa'imni gaafa dhalattu seentimeetira 50 yoo taate gaafa amata 13 seentimeetira 150 hangana geessi. Increased by 10 centimeter per year from 1 to 4 year. Amata tokko hanga 4 jidduutti amataan seentimeetira 10 dabalaa deemti. Amata tokko hanga 4 jidduutti amatu seentimeetira 10 dabalti. Amata 4 irraa hanga 12 jidduutti ammoo from 4 up to 12 years increased by 5 up to 7 centimeter per year. Seentimeetira 5 hanga 7 jidduudha dabalti amataan. Gariin seentimeetira 5 dabalti. Gariin ammoo seentimeetira 7 dabalti. Half of adult height by 2 year. Amata lamatti walakkaa gaafa adaltii taate dheerachuu teessu walakkaa gaafas geessi. Ijoolleen gaafa amata 2 dheerina isii walakkaa geessi. Height or centimeter at 2 up to 12 years. Amma dheerina mucaadhaa shalaguudhaaf noormaalii hangam takka jennee beekuudhaaf ijoollee amata 2 irraa hanga 12 jidduu jirtuuf foormulaan isaa age in year times 6 plus 77 dha. Umrii san baay'isuu 6 ida'uu 77ti. Fakkeenyaaf yooniif umriin isaa sun amata 2 yoo jenne 2 baay'isuu 6 ida'uu 77ti. 2 baay'isuun 6 12 ida'uu 77 89 ta'a. Seentimeetira 89 gaafa amata 2 jechuudha. Hanga isiin dheerattu. Seentimeetira 89 jechuun kun walakkaa adaltiidhaati jenna. Gaafa adaltii taate adaltii heeyitii haafiinsaa amata 2 irra guutama. Gaafa amata 2 geesse walakkaa silaa gaafa adaltiidhaa dheerachuu teessu walakkaasiiti. Kanaaf seentimeetira 89 yoo taate 89 kana baay'isuu 2 goota. 178 ta'a. Booda hangas dheerachuu ta'a jechuun mucaan kun. Rule of 5 for normal growth rate. Hangi daa'imni takka dheerattu ati barsi seentimeetira 50 jenne. Amata tokkotti 75. Gaafa amata 4 geesse dachaa taati jenne dachaa barsiidhaa san seentimeetira 100. Amata 8 gaafa geesse 125. Amata 12tti dachaa 3 taati jenne 150. 25 centimeter per year as jidduutti dhaloota hanga amata tokkoo jidduutti seentimeetira 25 dabalaa deemti. Amata tokko hanga 4 jidduutti seentimeetira 10 dabalti amatatti. Amata 4 irraa hanga 8 jidduutti immoo seentimeetira 5 dabalaa deemti. Amata 8 irraa hanga 12 jidduutti akkasuma seentimeetira 5 dabalaa deemti. Kabiraa mid parental height dha. Good predictor of adult heightiin daa'imni tun booda hangam dheerachuu teessii yoo shalaguu feete warra dhiiraatiif
dheerina abbaadhaa ida'uu haadhaa ida'uu 13 hiruu lamaati. Mother plus father plus 13 divided by 2. Hanga abbaan isii dheeratu ida'uu hanga haati dheeratu ida'uu 13 gooteeti hiruu lamaa goota. Yoo dhiira taate mucaa saniif. Yoo dubartii taate immoo dheerina haadhaa fi abbaa san walitti taateeti 13 irraa hirriftee san booda lamaa hirta. Fakkeenya fudhattee itti dalaguu dandeessa. Acute measurement of height akkamitti safaran dheerina kana safaruudhaaf movable head projection at the right angle waan olii fi gad deemaa mataa mucaa san sirrii qabuu qaba. San booda hair ornaments must be removed. Wanni mataarra gugguran faayini mataadhaa hundirraa bahee head lie without head plate. Mataan qat jee dhaabbachuu qaba. Measure applies gentle traction beneath to maintain this position. Gamas akkanatti akkana ol qabuu qabdi mataa kana. Bakki waan safaraniin kana tuquu qabu hirphii kun tuquu qaba. Kopheen irra jiraachuun qabdu. San booda duwidii kunis mataanis waan kana tuquu qaba. Head, shoulder, buttock and heels contact with vertical surface. Waan kanaa wajjin wal tuquu qaba. Akkanatti safarta. Miilli kun lafaa ol ka'uu qabu. Ijoolleen takka takka ol hiixatteeti dheerina isii akka dogoggoraas hin barreessifne. Newborn weightiin isaa hangam jenne kiiloo 2.5 irraa hanga 4 jenna. Normaalii. 4 ol yoo kutees maakiroosoomii ta'a. Ijoollee guddoo 2.5 gadi yoo taates low birth weight ta'a. Weight loss 5 up to 10% by 3 up to 4 day after birth. Egaa dhalattee guyyaa 3 hanga 4 keessatti ulfaatina isii kana parsantii 5 irrifti ijoolleen. Weight gain by the 10 day of life. Guyyaa 10 irraa kiiloo dabaluu eegalti ijoolleen yeroo dhalattu. Gain 3/4 kilogram by the end of first month. Kiiloo 3/4 dabalaa deemti. Baatii jalqabaa keessatti kiiloonsii hedduu dabalaa deema. Baatii jalqabaa keessatti guddinni akkaan saffisaa. Average dheerina ka dhiiraa yoo laalle heightiin seentimeetira 50 yeroo dhalattu. Warreen dubartoota immoo garli heightiin 49 dha. 50 guuttu. Normal rangein garuu isaan lachootuufuu 47 hanga 53 jidduu. Normaalii. Head circumference yoo laalle hangi mataan kun bal'aadha. Naannoo inni mataadhaa kun hangi inni bal'atu seentimeetira 33 irraa hanga 35ti. Head is 1/4 total body length dha. Mataa kee kana yoo safarte dheerina kee kana wajjin wal bira yoo qabdi ka ijoolleedhaa yoo fudhanne takka afuraffaa dheerina qaamaati. Hangi mataan kun bal'atu. Iskalaastuu foontaaneel mataa kanarraa foontaanelii bakka siwichariin itti walitti dhuftu lamaa jira jenne. Firontaaliidhaa fi poosteerarii. Takka anteerariidhaa fi poosteerarii. Lamaan kanaa jira. Chest circumference qomti daa'imaa sun hangam bal'atti seentimeetira 30 irraa hanga 33ti. Bal'inni isii. Vital sign isii yoo laalle temperature 36.5 irraa hanga 37ti. Normaaliin. Pulsiin 100 irraa hanga 160ti. Pulsiin ijoollee amma dhalatte. Respirationiin hangi isiin hargantu daqiiqaa tokko keessatti 30 up to 60 dha. 30 irraa hanga 60ti.
biriis per miniitii daqiiqaa tokko keessatti hangisiin argantu. Normal infant under 1 year ijoolleen amata tokko gadii isiin fayyaa qabdu barzii up to 4 months dhaloota irraa kaasee hanga baatii 4 geessutti kiiloo 3/4 dabalaa deemti. 3/4 kiloogiraam per month baatitti. Baatii 5 irraa hanga 8 jidduutti cinaan dabalaa deemti. Half kiloogiraamii. Baatii 9 irraa hanga 12tti takka 4 dabalaa deemti. Kiiloosii safaruudhaaf foormulaa kana fayyadamta. Foormulaan ati fayyadamtu age in months plus 9 divided by 2. Umrii isii san baatiidhaan ida'uu 9 hiruu 2 jettaan. Ijoollee baatii 3 irraa kaasee hanga 12 jidduu jirtu foormulaa kanaan dalayta. Fakkeenyaaf what is average weight of 5 months infant haa jennume. Ijoolleen baatii 5 hangam ulfaatti haa jennu. Yeroo san akkam goota? Manziin isii 5. 5 ida'uu 9 hiruu 2 goota. 5 ida'uu 9 14. 14 lamaaf yeroo hirte 7 ta'a. Kanaafuu ijoolleen baatii 5tti kiiloo 7 jechuudha. Average weightiin amata tokkotti kiiloo 10 gaafa ama 5 geesse kiiloo 20 seentii gaafa amata 10 kiiloo 30 geesse. Foormulaan ati fayyadamtu ijoollee baatii 12 gadiitiif kiiloo kana age in months plus 9 divided by 2 foormulaan ati fayyadamtu. Leengizii yoo fudhanne dheerinni isii increase 3 cm per month during first 3 months. Baatii 3 jalqabaa keessatti baatiidhaan seentimeetira 3 dabalaa deemti. Ijoolleen hanga baatii 3tti. Baatii 4 hanga 6 jidduutti immoo seentimeetira 2 dabalaa deemti. Baatii 7 irraa hanga 12 jidduutti seentimeetira 1.5 san dabalaa deemti. 1/2 centimeter per month as 7 up to 12 months. Baatii 3 jalqabaa keessatti seentimeetira 3 dabalaa deemti. Baatii 3 jidduu 4 irraa hanga 6 jidduutti seentimeetira 2 3 boodaa 7 irraa hanga 12 jidduutti seentimeetira 1 fi cinaa hangas dabalaa deemti. Head circumference yoo ilaalle mataan kun bal'inni isaa hangam dabalaa deema. Baatii 3 jalqabaa keessatti seentimeetira 2 dabala. 2 centimeter per month during first 3 months. Baatii 3 jalqabaa keessatti seentimeetira 2 baatiitti dabala. During second 9 months baatii 9 itti aananiif seentimeetira 1.5 seentimeetira 1 guutu cinaa dabalaa deema baatiitti. Jechuun tilmaamaan yeroo baatii 6 geesse seentimeetira 44 ta'a. Yeroo amata tokko guutte seentimeetira 47 jechuudha. Tilmaamaan. Wanni ati qabattu seentimeetira 2 dabalaa deemu baatii 3 jalqabaa keessatti. Baatii 9 hafte immoo amata guutuudhaaf. Baatii 9 hafte sani seentimeetira cinaa dabala. 1.5 hangas dabalaa deema. Expected hair circumference in the children safarri ati eeyyitu daa'ima fayyaa qabdu takka irratti mataan isii hangana bal'achuu qaba jettee hair circumference ati barsi 34 irraa hanga 35ti. 2 months yeroo ga'e 38 ta'a. Seentimeetira hanga inni dabalaa deemu laali as jidduu. As 3 months 40 ta'a. Baatii 3tti 40 guutu. Yeroo baatii 4 ga'e 40 takka ta'a.
Baatii jaha yeroo guute 42 hanga 43 jiddu. Amata tokkotti 45 ta'a. 45 irraa hanga 46. Yeroo amata lama gahe 47 hanga 48 jidduudha. Amata shanitti 50 guuta. Bal'inni mataa mucaadhaa. Infaantii yoo fudhanne daa'imni tuni fontaaneeliin isii hangam takka cufamuu eegalti. Fontaaneelii jechuun bakka dhawattu sani sammuu tanarra bakka dhawattu sani fontaaneelii eeda ilaallee turre duraa fi duubaan jirti. Posterior fontaaneeliin isiin gara duubaatiin jirtu sun closed by 2 to 3 months. Baatii 2 hanga 3 keessatti cufamti. Daa'imni sun dhalattee baatii 2 hanga 3 jidduutti cufamti. Anterior fontaaneeliin ammoo isiin gara fuulduraatuun irra guddoo waan taateef ni turti. Baatii 12 hanga 18 irra turti. Osoo hin jabaanne laaffachuu sana osoo hin dhiifne jechuudha. Chest circumference yoo fudhanne bal'inni qomaa daa'ima takkaa by the end of first 1 year it will be equal to her circumference. Bal'inni qomasii sun yeroo amata fixe xumura amataa irratti bal'ina mataatii wajji wal qixxaata. Physiological growth yoo fudhanne physiological yeroo jennu vital sign daa'ima sanii yoo laalle pulsiin 100 hanga 150 jidduudha. Beat per minute hangi onneen daqiiqatti dhawattu. Respirationiin 35 plus or minus 10 beat per minute jechuun 35 itti kudhayyoo idaanii 45 ta'a. 35 irraa kudhayyoo hirrifni immoo 25 ta'a. 25 irraa hanga 45 jidduudha jechuudha. Blood pressurein isii 80 jala 50 plus or minus 20 over 10 godhi. 80 irratti 20 yoo daballe 100. 80 irraa 20 yoo hirrifne 60. 60 irraa hanga 100 systolic yoo jennu 50 ida'uu 10 60. 50 hir'isuu 10 40. 40 irraa hanga 60 diastolic. Blood pressurein isii hangana jidduu jirti. Haala ilkeedhaa yoo laalle primary dentition ilkeen jalqabaa sun jalqabaa central incisoriin ta walakkaadhaa sun ilkeen jalqabaa sun baatii 8 hanga 12 jidduu baatiifi. Yeroo tam irraa cabxi amata 6 hanga 7 jidduu cabsatti isiisan. Lateral incisorii tatti aantu tana ta lammaffaa tana baatii 9 hanga 13 jidduutti baafti. Gaafni isiin tun itti cabtu amata 7 yeroo guyise. Amata 7-8 jidduutti. Kaanaayiniin isii kaaspidii tana yeroo baatii 16 geesse achirraa hanga baatii 22 osoo amata 2 guunne baafti. Tuni gaafa amata 10 geesse irraa cabdi. First molariin haa'oon jalqabaa tun amata 13 baatiifi. Gaafa amata 9 irraa hanga 11tti irraa cabdi. Second molariin baatii 25 amata 2 eega guutte booda baatiifi. Gaafni isiin itti cabdu amata 10 hanga 12 jidduutti. Lower teeth kana yoo fudhanne tuni ta gubbaati. Ta jalaa central incisoriidhaa dura ba'a. Baatii 6tti tana dura ba'aa fi ta jalaa tana. Ijoolleen ilkee ta jalaa dura baafti. San booda ta gubbaadhaa baafteeti incisorii ilkeetti waa ciniinan tana. Ta cinaa tana baafti. Moolaarii immoo xumurarra baafti. Haa'oo
ta jalaa dura baafteeti ta gubbaa san boodarra baafti. Average age of teeth eruptioniin jiddu galeessaan umriin ilkeen itti baatu lower central incisary baatii 6tti. Ta jalaa ta gubbaa baatii 7 cinatti. Tatti aantu lammaffaa lateral incisary ta gubbaadhaa baatii 9 baafteeti. Tasanii wal fakkaattu lateral incisary ta jalaa baatii 10 akka baafti. Moolaarii jalaa 12 baafteeti ta gubbaadhaa baatii 14tti. Baatii 2 lower cusp baatii 16 baafti. Upperii 18. Awoo ta jalaa baatii 20 baafti. Ta gubbaa immoo 24. Haala kanaan baafti. Average jiddu galeessaa. Toddlerii yoo fudhanne amata tokko hanga 3 jidduu. Head is increased 10 cm only from 1 year to adult age. Amata tokkorraa eegalee hanga gahee isa gahanitti seentimeetira 10 qofa dabala mataan head circumference. Chest circumference garuu ittuma fufa. Guddinni isaa saayiziin isaa hanga head circumference kana dabrutti chestiin bira kutti bal'inni isii. Median heightiin amata 2 hanga 12 jidduutti hangi inni dheeratu daa'imni amata 1-3 jidduu jiru kun umrii amata isaa eejii baay'isuu 6 ida'uu 77 seentimeetira hangana dheerata. Fakkeenyaaf amata 2 yoo jenneen 2 baay'isuu 6 12. 12 fi 77 89 ta'a. Amata 2tti seentimeetira 89 dheerataa jechuudha daa'imni kun. Ilkee yoo fudhanne ijoollee amata 1 fi 3 jidduu jirtutti umriin isiin itti baatu umrii tana. By 2 year of age 60 temporary teeth qaban. Yerooniif amata 2 yeroo geesse ijoolleen ilkee 16 qabdi. By 2 of half year 20 guutu. Amata 2 fi cinaatti ilkee 20 baafti ijoolleen. Kana wanni sitti himuuf maali? Daa'ima si fidanii yoo umrii wallaalte ilkee ilaaltee adda baasuu dandeessaaf. Bu'aan isaa. Falsiin daa'ima kanaa amata 1 fi 3 jidduutti falsiin isaa 80 hanga 130 jiddu. Average 110. Respiration ammoo ta adaltiitti wajjin wal fakkaatti. Ta adaltii bira gad dhiyaatti. 20 hanga 30 jidduu taati. Daa'imni umrii tana keessa jiru daytime control of bladder qaba. Ifirratti fincaan. Fincaan ifii to'achuu danda'a. And also bowel control godhuu danda'a. Sagaraas to'achuu danda'a. Baatii 24 irraa hanga 30 jidduutti sagaraadhaa fi fincaan ofii to'achuu danda'a. Preschool age yoo fudhanne amata 3 hanga 6 jidduu ijoollee jirtu yoo fudhanne normal weightiin ijoollee amata 1-6 jidduu jirtu formulaan isaa kana. Age in year times 2 plus 8 dha. Umrii inni amataan jiru san baay'isuu 2 ida'uu 8ti. Fakkeenyaaf amatinni isaa amata 2 yoo jenne 2 baay'isuu 2 4 ida'uu 8 12 kiiloo 12 jechuudha amata 2tti. Approximately gain 1 up to 8 kilogram per year. Amata amataan kiiloo takka tuqaa 8 dabala daa'imni kun jiddu galeessaan. Amata 3 fi hanga 6 jidduu ijoollee jirtu kuni dheerinni isii double birth length by 4 up to 5 years. Yeroo amata 4 geesse dheerina isii kattiin dhalatte san dachaa taati. Gaafa jalqaba dhalattu seentimeetira 50 yoo taate yeroo amata 4 geessu seentimeetira 100 guutti jechuudha. At age 3 child is 91
seentimeetira. Amata sadiitti daa'imni takka dheerinni isii 90 takka. Hangana dheeratti. Average annual height is increase. Amata amataan dheerina hangi daa'imni takka dabaltu seentimeetira 5. Seentimeetira 5 irraa hanga 7ti. Between 4 year and puberty. Hanga sadarkaa saallammee geessutti amata 4 irraa kaasee hanga sadarkaa saallammee geessutti amata amataan seentimeetira 5 hangana dabalaa deemti. Paalsiin 80 irraa hanga 120ti. Respiration 20 hanga 30 karee fuutii wajji wal fakkaata. Blood pressure ammoo 100 irraa hanga 24 plus or minus jechuun 100 irratti 24 dabalta. 124 ta'a. Yoo minus goote 100 irraa 24 yeroo hir'ifte 76 ta'a. As jettuudha. Paalsiinsi. Amma gaaffiin maal jetti? What is the average weight of 4 year age child? Daa'ima amata 4 kiiloon isaa meeqa? Daa'ima amata 4 kiiloon isaa meeqa? Formulaan isaa maal jaa jenna? Age in year times 2 plus 18. 4 times 2 plus 80 dha ta'a. Kanaafuu daa'imni kun kiiloon isaa 16. Inni itti aansinee ilaallu ijoollee iskuuleejiidhaati. Kana kenneeti gross monitoringii itti deebina. Iskuuleejiin ijoollee amata 6 hanga 12 jidduu jirtu. Ijoolleen tun amata amataan itti gain about 3.8 kilogram. Kiiloo 3.8 amata amataan dabalaa deemti. Boy tend to gain slightly more weight through 12 year. Warri dhiiraa kiiloo dabalaa deema warra dubartootaa irraa hanga amata 12 ga'anitti. Weeyitii safaruudhaaf kiiloon isaa ijoollee amata 7-12 jidduu jirtu kana age in year times 7 minus 5 divided by 2. Umrii isii san baay'isuu 7 hir'isuu 5 hiruu 2ti. Kiiloonsii. Heightii yoo fudhanne ijoolleen umrii tana keessa jirtu hangam takka dheeratti? The child is gain about 5 cm per year. Amata amataan seentimeetira 5 dabalaa deemti. Permanent teethis start from 6 year. Gaafa amata 6 geessu ilkee cabsitee fixxee permanent teethii ilkaan adaltiidhaa san tumayruu fi eegala. Tarraan cabne san. Paalsiin daa'ima kanaa gabbuu eegalti. 75 irraa hanga 500 jidduutti. Respiration illee 18 hanga 24 jidduu adaltii ta'uu deemti. Blood pressure 100 plus or minus 16 16 olaanaan gadaanaan ammoo 84 irraa hanga 116 siyaastoolikii. Diyaastoolikii ammoo 50 irraa hanga 70 jidduu. Adolescentii yoo fudhanne hanga ama 18 irraa hanga 18 jidduutti growth speed up in girl 10 up to 14 year. Dubartiin amata 10 hanga 14 jidduutti guddinni isii kasaffisu. Amata kana keessatti guddinni isii akkaan saffisu. Amata 10 irraa hanga 14 jidduutti. Warri dhiiraa immoo kan guddinni isaa saffisu amata 12 irraa hanga 16 jidduutti. Male is gain 7 to 30 kilogram. Dubartiin 25 yoo harkatte kiloogiraama 25 yoo geesse
Warri dhiiraa immoo kiiloo 30 ta'a. Amataan. Male gain 10 up to 30 centimeter in height. Warri dhiiraa seentimeetira 10 hanga 30 harkata umrii tana keessatti dheerina. Warri dubartootaa immoo seentimeetira 5 irraa hanga 20. Jiddu galeessaan height in boy 5 up to 11 centimeter per year. Amataan seentimeetira 5 achirraa kaasee hanga 11tti amataan dabalamaa fi deema. Amata 13 irraa hanga 18 jidduutti. Warri dubartootaa immoo seentimeetira 6 hanga 10ti. Amataan wanni isaan dabalan. Growth hair is in female. Dubartiin dheerinni isii kan itti dhaabbatu amata 16 yookaan 17tti dheerachuu kan isiin dhaabdu. Warri dhiiraa immoo 18 hanga 20 jidduutti dheerina dhaaba.